Barakura sagal soddomitti kilaboota kudhan hirmaachisuudhaan eegalame waancaan La Liga Spain. Yeroo sanitti kilaboonni kurnan carraa hirmaachuudhaan argatanii turan Athletic Bilbao, Barcelona, Arenal de Espanyol, Real Madrid, Real Union Club, Real Sociedad, Racing, CA Europe fi Atletico Madrid faaturan. Dorgommii bara jalqabaatii fi lammaffaa yookiin bara 1930 fi bara 1930 takkaatis kilabii Athletic Bilbaotu mo'atee ture. Yeroo sanirraa eegaluudhaan takka lama jechaan barumaan bara lakkaawwachaa yeroo ammaatti kilaboota 20 hirmaachisuudhaan marsaa 90 takkaffaadhaaf dorgomamuu irratti argamam. La Ligaan Spain kan bara 1930 irraa eegalamee taphatamaa jiru kun kilaboota baay'ee ta'an hirmaachisuullee garuu hanga ammaatti kilaboota sagal qofaatu irra deddeebi'uudhaan waancaa La Ligichaa mo'achaa ture. Haaluma kanaan Real Madrid yeroo 36 mo'achuudhaan sadarkaa tokkoffaarra yoo ta'u, Barcelonaan yeroo 27 waancaa La Liga Spain injifachuudhaan sadarkaa lammaffaarra ta'etti jira. Atletico Madrid yeroo 11, Athletic Bilbao yeroo 8, Valenciaan yeroo 6, Real Sociedad yeroo 2, akkasuma Deportivo Alaves, Sevilla, Mallorca fi Real Betis yeroo takka mo'achuudhaan kilaboota yeroo hedduu irra deddeebi'uudhaan dorgommii La Liga Spain mo'atan keessatti maqaa isaanii of galmeessuu danda'aniiti jiran. Marsaan 93ffaa bara kana La Liga Spainis kilaboota 20 waliin morkachiisuu irratti argamam. Haaluma kanaan dorgommii bara 2024-25 bara kanaatis torbee 30 takkaffaarra gaheeti jira. Torbeen 30 takkaffaa isaatis jimmatarraa eegaluudhaan hanga har'aatti dorgomamuu irratti argamam. Haaluma kanaan tapha galgala jimmata Valenciaa fi Sevillaa waliin taphataniin Valenciaan dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Sevillaa takkaa fi duwwaatti mo'achuun milkaa'eeti jira. Guyyaa sabtiitis taphoonni 4 taphatamaniiti turan. Haaluma kanaan Real Sociedad dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Mallorcaadhaan 2 fi duwwaatti yoo mo'amu, Getafenis Las Palmas wajjin dorgommii taasiseen Las Palmasin 3 fi takkatti mo'ameeti jira. Sevilla fi Espanyol dorgommii waliin taasisaniin Espanyol dirree isaatii ala Sevilla 2 fi duwwaatti yoo mo'atu, dursaan La Ligichaa Barcelonaan dirree isaatii ala Leganis wajjin dorgommii taasiseen goolii daqiiqaa 48ffaarratti taphataan Leganis George Sainz ofirratti lakkoofseen takkaa fi duwwaatti mo'achuun dursummaa isaa cimsateeti jira. Ala dakalee isaatis kilaboonni 4 dorgommii isaanii taasisaniiti jiran. Haaluma kanaan Osasunaan Girona wajjin dorgommii taasiseen 2 fi takkatti yoo mo'atu, Deportivo Alaves dirree isaatii irratti Real Madridin takkaa fi duwwaatti mo'amuu dandeeti jira. Dirree isaatii ala istaadiyoomii Mendes Roza irratti Leganis waliin kan taphate Real Madrid boqonnaa dura Kylian Mbappé kaardii diimtuudhaan dhabuus garaagarummaa goolii dhiphaatiin injifannoo galmeessuun deebi'eeti jira. Tapha kaardii diimaan 2 irratti kenname kana Real Madrid takkaa fi duwwaatti Alaves injifachuudhaan morkii waancaa La Liga Spain Barcelona waliin taasisu itti fufeeti jira. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti tapha deebii nusa xumuraatiin Champions League Awurooppaa dirree isaa irratti Arsenal waliin taphataniif ilaalcha keessa galchuudhaan taphattoota isaanii Jude Bellingham fi Vinicius Junior fa'a boqonnaa laachuudhaan gara dirree seenaniiti turan. Kylian Mbappeen boqonnaa dura balleessaa taphataa Alaves Antonio Blanco irratti raawwateen kaardii diimtuudhaan dirree irraa bahuu hordofeen Real Madrid daqiiqaawwan hafan taphattoota 10 xumuruudhaaf dirqameeti ture. Mbappeen bara 2019 gaafa PSG taphachaa ture booda kaardii diimaa jalqabaa argachuu isaatiin La Liga Spain keessatti. Haaluma kanaan Real Madrid tapha Athletic Bilbao waliin taphatu irratti Kylian Mbappeen kan inni hirmaanne ta'a. Mbappeen balleessaa hamaa raawwateef dhiifama gaafateeti jira. Ta'us dhiifama gaafate jedhee tiyaanaan leenjisaa Real Madrid David Ancelotti kan abbaa isaa Carlo Ancelotti sababa adabbiitiin daawwattoota keessa taa'uun taphicha daawwachiisaa ture bakka bu'aadhaan kilabicha dursaa ture. Taphaan boodatti yaada kanneen Kylian Mbappee balleessaa hamaa hin raawwanne dhiifamaas gaafateeti jira jechuudhaan gorsaa Real Madrid David Ancelotti abbaa isaa Carlo Ancelottiin kaardii magariisa argateef maaliif akka godhe isaa beekamu gochi isaa kaardii diimaa ta'uu isaa ifa jechuudhaan dubbateeti jira. Tapha Real Madrid Arsenal waliin taphate irratti ga'umsa gadhaanaa agarsiisuudhaan kan komatame taphataan sarara jidduu lammii Faransaay Ricardo Camavingaan daqiiqaa 34ffaarratti goolii injifannoo Real Madridiif lakkoofsuudhaan ga'umsa gaarii irratti argamu isaa falmateeti jira. Gama Alavesin ammoo Manu Sanchez daqiiqaa 70 booda balleessaa cimaa Vinicius Junior irratti raawwateen kaardii diimaa argachuudhaan dirreerraa ari'ameeti ture. Deeggartoonni kilabichaa gareen isaanii Real Madridin mo'amuu hubatan uffata ispoortii kilabii Arsenal yeroo agarsiisan mul'atanis taatee taphichaa keessaa tokko ture. Taphootuma biraa kan ala dakaleessaa taphatameen Real Betis Villarreal wajjin dorgommii
dorgommii taasiseen Villarreal dirree isaatii ala Real Betis 2-1 mo'ateeti jira. Athletic Bilbao ammoo Rayo Vallecano keessummeessuudhaan goolii 3-1 injifachuu dandeetti jira. Taphni torbee 31ffaa La Liga Spain kun tapha tokko galgala kana Atletico Madrid dirree isaa irratti Real Valladolid keessummeessuun ni xumurama jedhameeti eegama. Qabxii 60 sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu Atletico Madrid yookaan mo'atu ta'ee qabxii 10 isaa fi Barcelona gidduu jiru gara 7tti, qabxii 6 ammoo kan isaa fi Real Madrid gidduu jiru gara 3tti kan gadi buusu ta'a. Taphoota 30 akka taphaterraa qabxii 16 waliin sassaabachuudhaan sadarkaa xumura 20ffaa irratti kan argamu Real Valladolid ammoo kan mo'amu yoo ta'e irraa gara liigii gadiitti gabbuu isaa kan bal'ifatu ta'a. Taphni kilaboota lamaanii galgala kana sa'a 4 irraa eegaluudhaan kan waliin taphatan ta'u.